Oma waan sira kan jiru dura baabaa loodis jira. Dhaga'i beekas jala jal'isa. Amantii kee yoo barbaadde duwida baadhattee deemuu dandeetta. Amantii namni tiiseen agartee tiiseen oolaa fidde tanarraa illee dhimma hin qabu. Muzammil natu si waame natu si waame. Oriyaa dhageeffadhu. Oriyaa baaba si waame. Namni si waame ana akkam nagaa Muzammil. Nagaa akkam. Fayyaadha. Fayyaa. Obboleessoo ati amantaa barbaadde hordofuun mirga kan keetti naman tuqin malee. Amantaa san jaalattee itti seente mi'ati. Amantaa namaan tuqin amantaa hordoftu san qaxxilatti jedhiiti hordofan. Amantaa namaan maal irraa tuqaa iyyuusaa? Amantaa ka'ee nutti tuqa maaliif hin tuqa? Sababni an tuquuf maali? Kanaafuu siin garuu dhagaisiima. Ila tuqanii agarte dubbatanii na dubbisuufi malee ani amantaa namaa tuquu irraa dhimma hin qabu. Amma fakkeenya baaliyyoo kana yoo kaafne ani beeka callisaa beeka yeroo baay'ee garuu amma siiras ta'ee sitti hima. Amantis ta'ee sis ta'ee an dhimma itti hin qabu. Isa immoo kamaaliin sitti ergee minaamna jettuuf an kamaalii miti yoo barbaadde jechuun abbaa keetii fi gartee akaakayyuu kee ergi. Nama dantaa itti qabu miti. Amantillee amantii ati jettullee dhagaye turme. Ila amantii ati jettullee rispektiin haasaa jira dhiisa haasoo munjaan barra wayii nama rabsaa jira. Kabajaan ergaa saaraati kabajaan dhageeffadhu namni. Haasa'e Muzammil rakkoon qabu. Amantii ati jettullee yoo taate amantii namaan tuqni minaamina akka nama na sodaachisee yookiin ansaniif tuquu dhabu. Ani sodaadhee amantii tuquun dhiisu. Garuu amantii namni tiiseen gaara keessa deemtee hoolaa tiisitu fidde tanarraa illee dhimma hin qabu. Wayita jettu naan galle amantii kami amantiin ati akka jettu sun. Tan hiikkaa itti kennachuu dandeettaati. Ati akkasii amantii namaan tuqin kaa mee nama waan badaas hin jedheem. Laala dhageeffadhu waan badaas hin jedheem. Jechuun situ amma amantii kee tuqe. Sitti ergee si ajjeesisiisa minaamina jechaa jirta ansi sodaadhe dhiisaa. Siin hin jenne. Eenyu Muzammil. Siin hin jenne Muzammil akka armaan afaan kana biraa ittiin na fudhatiin aboo banna. Muzammil daqiiqaa takkaaf na wajjin haasa'uu dandeetta baaliyyoo dhiisi afaan keessa yoo walitti hin galin dhiisi. Ayyee. Annamaati maqaa kaaftee naan sodaachisuuf deemtu kana wallaahi akka wanni isin laala. An akkuma sareetitti ilaalayyuu namaa natti hin fakkaatu. Ayyee ishee gaafii ho'i si gaafadhu. Qoo Muzammil na gaafatee miti qoo baabaa qoo na gaafata gaafii ho'i. Ati biyya ati keessa turtu dawlaa musliimaati sii galee. Amantii barbaaddes qabachuu hin dandeetta. Gin wayita achi keessa jettee viidiyoon sunniin sirraa waraabamee namnummaan si waan ho'i yookaan ammoo namnummaan badii si yaadu ho'i waan san kaabii arabaa jala gadhiise. Wanni sun akka rakkoo sirra fidu beektaa? Gin nammoo na dhageeffatu. Turi maal haa? Situ fisiisi bitachiisa na bitachiisi afaan nama dubbadheeran na bitachiisi. Sa'a tokko seessa daqiiqaa meeqa si dhageeffadheera daqiiqaa afuruma meeqa si dhageeffadheera sii dubbattu si erge ergati fitattee booda dubbadheera. Na bitachiisi gaa si bitachiisa kabajaan si wajjin haasaara waan akkasii dubbadheera. Anne bar kabajamaa si haasofsiisee wayii waan akkasii dubbadhee na bitachiisi. Yaa osoo akkasii godhan hin danda'an. Huleettanyaa ati akka nama tokko amantii deemtee jirta. Jechi ati kalaamni ati akkasitteetiin amantii islaamaa arabsan deebi'eetiin amantii akkasiin dubbadhu. Gin goddanyoonni keetis kasit dhiyaatus si galee yoo wanta wayii Muzammil akkana godhis hin jedhe hayyee ishii karaa kiyya karaa dhugaa karaa hafuura qulqulluu karaa waaqayyoo karaa san irra deemaa jettee karaa keessan qabattee deemus ni dandeetta. Gin wayita ta'e deebitee amantii keessan amantii ijoolleen tiisiyoon hoolaa keessaa jettu. Amantiin peentee kun akka dhufe waggaa meeqa si galee wanti ati beeku haga amantiin peenteen kun dhufe waggaa meeqa kitaaba dubbisi deemi waa'ee amantii jaraa dubbisi amantii jaraa baradhu kitaabni amantii jaraa maal jedha si galee kana dubbisitiin wangeela fidiitiin kootuutiin fatwaa nu kenni kanaafuu si galaa miti fokkataan akka kurree hoyitee ka haraqee dhugeetiin waa'ee amantaa islaamummaa sirraa haasa'u haraqaamiin akka keetii kun waa'ee amantaa musliimummaa dubbachuu hin danda'u haraqee ilaamii keessaa kan dhagayeetiif dhagaye rakkata. Baaliyyoo ati na wajjin haasa'e amma dhiise. Amma tasgabbaa'ee amma dhiisi kaate amma waa'ee amantaa dhiisi amma waan siin jechuu barbaadu. Ati amantaa barbaadde hordofuu mirga qabda mirga keeti waan barbaadde feetu juubaa hordofi amantaa juubaa mirga keeti. Garuu amantaa arrabsuu maaltu ga'ee namoonni yoo si xiqqeessa yoo si arrabsan itti dhiiftee amantaa kan kee ati amma fakkeenya amantaa san kabajee itti dhayte
amantaa san kabajjee wajjin jiraachuu danda'uudha qabda. Yoo ati amantaa san kabajje amantaan birallee amantaa keessii kabaja. Anamma maaliif akkas taatee miti mirga kan keetti. Wanti si daangessu tokko hin jiru. Namni fedhii isaa tin ala jiraachuu hin danda'u. Fedhii keetiin ala dirqii waan ati hin barbaanne si nyaachisuu hin danda'an. Sii galee nama hin galchin kaa. Ayyee tura dhiifama soori. Shooddi meeqa yeroo tokko dhiifama. Nama jarattanii? La habibi shoodde taa'e namni birallee ol gale yaada nama taftiisha naman naqa malee dhiis taa'e ati shoodde taa'e. Sii galee Muzammil anama fakkeenya miidiyaa kanarra si beeka ture. Haa ta'u garuu amma haga amma amantaa kana jijjiiratte eega jaalattee itti dhayite jaalattee wajjin jiraachuu dandeetta. Amantaa kamirraa'uu jibban qabnu. Amantaa namaan tuun amantaa keenya gaafatu kan immoo hin callif. Nuti amantaa namaan xiqqeessinu amantaa keenya gaafa xiqqeessan hin callif. Kana bakka ilmi namaa akkanatti walii himee waliin jiraachuu danda'uudha qaba. Maaliif achi dhayitee kootu as deebii jedhee namni si dirqu tokko illee hin jiru jechuudha. Ajandaan akkanaa immoo gaarii miti. Jaalattee dhayite taanan jaalattee wajjin jiraachuu danda'uudha qabda. Yookaan immoo turtee immoo yoo garanatti ka as deebitu taate namuma argiteetiniin waan biraa barbaadu si fakkeessa waan ta'eef. Ati amantaa kana fedhii keetan qeebalteemi? Jaalattee itti galteemi? Eega jaalattee itti galte amantaa kana akka amantaan sun jedhutti baradhu dura. Amantaan sun maal jedha? Amantaan sun maal? Nuraddiin Baabaa. Ani waa'ee fatwaa amantiitti illee hin jiru. An ka jedhe an amantii keessan illee hin tuune amantii keessan irrallee waa takka hin balleessine lubbuu kiyya qofaanin keessaa bahee galee waan baheef ka beeku ana nan tuqinaa jedhe ani amantii keessan tuqaan jiru na tuyxanii nan dubbisinaa jedhe. Warri nutu abaaree akkas godhe jettanillee abaariin teessan aqimii hin qabdanii aqimii san hin qabdanii akka abaariin teessan hin hojjannellee isinitti argisiisuu hin danda'a. Garuu san gochuu hin barbaanne an amantii namaatiin walitti hin buune amantii itti dhaqe kabajeetiin wajjin jiraachuu barbaada. Nan gahinaa jedhe gaafa an akkana jedhu kana si galee akka isi goonaa akkana si goosifnaa nama sitti ergine maarree si goosifnaa. Haasoin akkasii an nama gartee sodaa namaa yookiin immoo gartee du'allee sodaatu miti an duuti siif haara'ee yoo taate madriin beeku an anaaf garuu haara'aa miti. Walumaa galatti Muzammil wanni an siin jechuu barbaadu yoo jiraate eega jaalattee amantaa kanatti dabalamte amantaa kanarra dhufee namni si qeequ yoo jiraate deebii ittiin kennin amantaa birallee hin qeeqin. Amantaa kaleessa keessa turte mootuu xiqqeessuuf hin deemin. Maaliif? Kaleessa wajjin dhalatte amantaan sun dhaloota waliin dhalatte mitire. Har'a jibbitee eega keessaa baate amantaa kana eega qabatte amantama kana qabadhu malee amantaa kaleessa keessaa baate irratti yaadan kaasin. Sii galee? Yaadan kaasin. Gaafa dhalattu amantaa islaamaatiif dhalatte miti amantaa islaamaa qabattee dhufte miti jaalattee keessa jiraataa turte miti. Arra fedha keetiin eega keessaa baate. Jaaladhee keessa hin jiraanne wallaalee keessa jiraachaa ture wallaalan keessa jiraachaa ture. Duraan. Akka isiin nama ajjeesaa jettu hin beeku ture. Wallaalan keessa turte duraan. Amma mootu beeyte keessaa baatee jechuudha. Yaa amma akka isiin nama ajjeesaa jettu beekee akka isiin amantaan nama ajjeesaa jedhu hin jiru. Akkamitti amantaan amma keessa ati jirtu maal jedha? Amantaan amantaan yoo maal ta'e nama san ajjeesaa jedha ka jedhu san hukmii kan itti kennu warra hukmii beeku malee anaa miti. Ansi waliin tamaagatoo akkasii keessa seenuun barbaadu. Ani kasiin jechuu barbaadu akka nama tokkootti Muzammil amantaa kiyya kan jaaladhu kan kabaju ka shaayida itti ta'u yoo tuqe anillee yoo wal bira jiraanne silaa wal bira jira. Yoo fageenya ta'e afaan uumaa gochuu hin danda'u waan ta'eef dhageeffadhu laal. Warroonni amma sitti zaatanillee uumaa si gochuu hin danda'an. Atillee uumaa nama gochuu hin dandeettu. Haasofni namni haasofmoo gatii nama kafalchiisa. Siigala gatii nama kafalchiisa osoo hin jedhu
amma akkuma reef mucaan jedhe bakki ati jirtu amantaa musliimaa dawlaa musliimaa keessa teette yoo ka xiqqeessitu ate seeraan illee gaafatamuu ni dandeetti ni danda'ama. Ilaani jalqaba irratti amantii xiqqeessa hin qabu. Amantii tuqe hin qabu, nama tuqe hin qabu. Isa seeran siigalee seeran warri na jibbuu na gaafachiisuuf isa amma ati naa kaafte irratti an nama seerri na beekuu miti. Ana seera waliin beeku an obboleessa kiyya. Biyyi seera hin qabne jirti? No, biyyi seera hin qabne hin jirti hin jenneen. Okay, namni seera hin qabne achi keessa jiraatuu danda'a. Garuu namni seeraan ala ta'e tokko akkuma barbaade amantaa namaa xiqqeessuu hin danda'u. Silaan amantaa namaa maal jedha xiqqeessiree xiqqeessii jechaa jirtanii? Siin jechaan jiru bara ani seera ila biyya seera jirtu keessa jirta jette ani seera hin qabuu jedhaa jirta miti seera yoo hin qabaanne. Ila ani waa'ee biyyi seera hin qabdu hin dubbanne biyyi seera hin qabne hin jirtu ani seera hin qabuu siin jedhe. Eega seera hin qabne akkuma barbaade ta'aa dhaare. Obboleesso san fatwaa ka itti kennatu isini malee anaa miti. An garuu ka jedhe seeran gaafatamtaa naan jette. Ani biyya kana keessatti nama seera qabuu miti siin jedhe. Kana fatwaa ka itti kennatu isini malee anaa miti. Amma akka caarraa ta'ee seera hin qabdu yoo seera jala oolte wanti ati gootu kun sin gaafachiisu? Maal godhe waan na gaafachiisu waan na gaafachiisu maal godhe? Fakkeenya gaafa amantaa kana xiqqeessitu riikaardi ta'ee sii ta'a. Hayyee maal jedhe xiqqeesse naa himi kaa waan an jedhee amantaa kana maal jedhee akka an xiqqeesse natti himi. Nama kuma laman laalaan. Laalaa ati kaayyoo fi karoorri kee waan biraa yoo ta'e haasofni ati haasoftu jechi ati jettu boru gatii si kafalchiisaadha ani kasiin jechaa jira. Okay, ani waan gatii na kafalchiisu san hin goone kaa yoo maa amantii keenya keessaa baateef ta'e har'as ta'uu danda'a sun borullee irra. Amantii kana keessatti dirqiin taa'e jedhee abbaan keetuu si qabuu hin danda'u. Gaafa ati ashafar jettee keessaa baate. Tole hayyee maal balleessaree waan gatii na kafalchiisu maal godhe? Waan gatii na kafalchiisu maal godhe re'an? Walumaa galatti wanni an siidhaamu akka nama tokkotti jechuudha. Dhalli namaa dhala namaatiin gaafa walitti dhufu akka hin ta'innaa akka malee hin ta'innaa karaa sirriif sirrii walii argisiisa. Karaan ani sii himu siidhaamu akka obboleessa tokkotti jechuudha. Kana ila ageeffadhu akka nama afaan tokko dubbatutti obboleessaa miti. Anaafatti amantaa garaagaraa qabna afaan tokko dubbanna. Amantaa kee ka ati keessa jiraattu kana xiqqeessuun barbaadu. Mirga kan keeti. Understand? Amantaa kiyya garuu taakkuu takkaa miti. Saantii takka akka itti tartee waa dubbattu hin barbaadu. Sila waan amantaa fakkeenyaaf ila waan wayii walii haa gallu. Amantama keenya kanarraayyuu waan dubbatinii jechaa jirtamoo moo amantii keenya hin xiqqeessinidha mee waa'een keenya himi waan amantiin keenya qabuuyyuu hin dubbatinidha moo amantii keenya hin tuqinidha. Ila jechi kiyya sii galee Muzammal gaafa amantaa kana kaleessa keessa turu amantaa kana hin beekne ture jette. Okay hin beekne har'a eega beetee amantaa kana qabatte namoonni gaafa si dubbisan arrabsutti yoo ka deemtu taate sirriidha mitiidha ni kasiin jechaa jiru. Tikikkila adeellam. An hanga ammaatitti waa takka hin dubbanne amantiidhaafis kabaja guddaa qaba. Garuu mootuyyuu akka an dubbadhuuf miirota kiyya kakaasaa jirtan sirritti akka malee. An garuu dubbachuun barbaada. Ani miira akka ati amantaa kana kiyya xiqqeessitu si kakaasu tokkollee dubbachuun barbaadu hin dubbadhus nama akkasiitillee miti. Yaa ati dubbachuu dhabuu dandeetta garuu namoonni hedduun warra akkasiiti. Amma fakkeenya yoo kaafanne namoota hedduu warra anatu abaaree akkas godhee yoo ati akkas goote akkana nama si goosisaa minaamin amma fakkeenyaaf wanna akkasiisan namni hin dhagahu. Waan akkasiisan hinumaan dhagahuyyuu anni irra fanattuun nattu wanni hin jettan garuu. Mee amma waa si gaafadhinna ani yeroo darbe jecha wayii jecha kee dhaga'ee si barreessee ture meeseejii ilaali inboksii kee keessa. Allahan sheeyxaanaa jecha jettu dhaga'e. Yaa. Afaan keetti irraa baheemi? Ila akkana ture. Ani yeroo sanitti kiristinnaa ka'uu barbaada.
yeroo sanitti. Paappaasii kana fakkaata. Yaa paappaasii ta'e hin beekani. Namni tokko namni amantii kiristaanaa tokko si qabsiisa gizee naan jedhu tolee jedheen. Gizee kana akka itti ani nama gartee paappaasii miti. Ani nama amantii nama qabsiisuu miti. Akka itti amantiin isaa kiristinnaa nama kaasu yookiin immoo akka itti nama amansiisan hin beeku. Nama amma dura nama amansiisee mi ufii kiyyaafuu amanuu jira. Gizee kana amantii muslimaa keessaa baatee amantii kiristaanaa seenuudhaaf waanuma lama gochuu qabdaa naan jedhe. Yaa an nama dhugaa namanuu barbaadu miire. Nama dhugaa namanuu barbaadaa baran. Ani dhugaa namanuu barbaada. Gizee inni akka naan jedhu hayyee jedheen. Wanni ati gootu jalqaba irratti Allahan waa takka gochuu hin dandeettu jettaa naan jedhe. Ani amantii na qabsiisu jira beekaa beeki. Amantii qabachaa jira. Gizee amma inni akka naan jedhu. Gizeen akkas naan jedhu Allahun waa takka gochuu hin dandeettu jedhe. Allahun seexaana jedhe naan jedhe. Allahun seexaana jedhe. Namicha jedhi siin jee? Yaa namicha jedhe naan jedhe. Isaa na qabsiise dhiiftanii ana miskiina rabbii ka waa takka hin beekne ka amantaa qabachuuf deemu maal godhi naan jedhan. Okay. Kuni amma jecha achi namichi siin jedhu sun jedhi siin jedhe jette malee waan ofii keetii jettee miti jechuudha. La namtichatu na qabsiise namtichatu akka jedhee na qabsiise kana qabsiise osoo jiru ka qabate maal jettan isin. Moo waan afaan keessan dubbadhuuf moo waan gartanii na beekanii. Salaam alaikum baba. Wa alaikum salaam kiyyo. Akkam. Naguma. Mozambique. Akkam. Nagaa. Nirta. Fayyaa. Naguma maal feeti? Nagaa. Amantaa maal rabsi daree? Maal jedhee rabsi amantaa? Amantaa musliimaa Allahu numaan beekuma jedhe. Maal irraa akkas jedhe jalqaba? Maal irraa akkas jedhe? Ati aman egaa kafari rakkoon qabu amantaan musliimaa si'achitu nama guddaa nama baay'ee qaba beektaa? Garuu Allahun sheexana Allahu numaan beekuma jedhe. Akkamitti jedhee sin jedhee har'a tartiibaan itti akkuma jette sanitti jette amaan barbaadde ta'e ilaali ati Kiyyo. Dhageekaa tartiibaan natti haasa'an jirtu mi baga jedhe. Mucaan akka lakki jedhe. tartiibaan sitti haasa'e dhaggeeffadhu Muzambil. Kiyyaa lakkatti na dhaggeeffadhu. Nama hedduu nama kabaju. Waliin haasaa ture. Ani ka jedhe ani jecha akkasii ani hin jenne namicha amantaa na qabsiisu santuu jedhe namichaan amantaa na qabsiisu sun Allahan sheeyxaana jedhi naan jedhe Allahan homaan beeku jedhi naan jedhe kanaan jedhe namicha sani malee an ofii kiyyarraa kaasee hin jenne jedhaa jedhe. Akkasitti dubbii gaafa nama dubbiftan dhugaa namallee dhoysaan deemina. Jecha kana an ofirraa kaaseen dubbanne itti amaneen dubbanne jedhi kanaan jedhe namicha amantaa san na qabsiisu isin immoo namicha san dhiiftanii anarra duulaa jirtanii. Imagine amma mucaa kana beekee haa ta'u osoo hin beekin namni karaa dabse jedhee fudhadhaan sii galee haa amanullee haa amanuu baatullee maaliif nama miira keessa galchuun illee barbaachisu arrabsuun illee barbaachisu. Fedhii isaa intarestii isaa beekuun immoo barbaachisummaa guddaa qaba. Ammallee mucaan kun maalirraa kan ka'e ka jedhullee ilaaluun barbaachisummaa qaba. Kanaaf akkaataa kanaan ol hubachaa deemuudha malee itti ori'uun faayidaan qabu. Inni amantaa barbaadu hordofuu danda'a. Ilaa na fixachiisi baaba. Inni amantaa barbaadu hordofuu danda'a. Yoo barbaade mukatti amane yoo barbaade namatti amane amantaa yeegille no. Adem kadhuunfaa isaati waan ta'eef isa turraa gaafatama. Uma barbaade yoo ta'e jechuudha.
Garuu ani kan nagarramu bar. Allahun yoo inni nu jedheeni indeet indazaa ilaal. Garuu amantaa musliimaa keessa ture namni kun. Adite. Tabichaani bakka sanitti nama jechisiise. Ani bar Ani waan ummata Islaamaa kanarraa ila xiqqoo isimee Muzammil daqiiqaa takka. Wanni isin beekuu qabdan obboleeyyantii yaani wallaahi waa takka isin gorsa. Nama tokko yoo karaa jallataa tokko ni deemaa jiraate duubaan muka ittiin dhiibinaa. Mee haala gaarii tollee nama tokko badii isaa sanirraa akka inni deebi'u akka inni yaada jijjiiratu akka inni jarteetiniin wadaa anatu dogongore jedheetiniin waan tokko waan sallaallachuu danda'u haala gaarii wahii yoo itti agarsiifne wayya malee akkuma duraan sahaabonni illee itti nama waamaa turte karaa amantiititti nama amantii keessa dhalatee miti namuma amantiiyyuu hin quban qabne haala gaariidhaan sahaabota gaggaarii namatti arguu turalla. Mucaan kun amma yeroo sanitti ani jala ture jira. Gurbaa wayiiti gurbaa sun durriyeedha nama kiristaanaati illee miti mucaa sun. Mee akkana jedhii jedheen akkas jedhe garuu jechi sun badaadha. Namni keenya mooqaletti wal oofuu yookiin akkas osoo hin ta'in obboleessa kiyya wanni ati jette kun gaarii miti. Ati nama amantii kana keessa guddate waan mucaan kun Muzammil nama beeku. Dhugaa isiniin jedha wallaahi hin beeka yookiin wal beekuu danda'a. Garuu nu amma harakaan nu irra jirru kun nama kana qilee gubbatti akkanas jechi gaffaa jirra malee haala itti tollee kalaama itti tollee kootu obboleessa kiyya mee yoo dogongorte ilaalladhu waan kana irra ciisii ilaali jedhaniini yoo haala gaarii itti agarsiifne badii sanirraa deebisuu dandeenya. Garuu ammoo tuyyuu ilma haaraati akkasiiti ati akkanaati ati badii qabdaati akkanuma yooma jennee itti kagartee itti muddinu taate isaa kana keessa qirreetaa wayii jiraachuu danda'a baabaa isinirra illee beeku. Isaa kana keessa gaabbii wayii jiraachuu danda'a. Waan kana ammoo akka inni gaabbeetu asin deebine silaa haala gaarii keessaanillee nama itti godhanii obboleessa kiyya waan kana mee obsi. Afaan kee dammaan si qabee silaa gaarii. Dhombir galatoom ulfaadhe. Haasaa anama mucaa kanaan haasa'e keessa hanga wajjin haasa'e keessatti ameenyummaa tokkollee ittiin argine. Gaafa namni biraa dhufee arrabsu deebiin isaallee arrabu. Maaliif dhala namaati itti dhagahamuu danda'a miirri inni ittiin kana keessa seene jiraachuu danda'a. Nama tokko madaa isaa yoo tuyte hin dhukkubaa bakka takka hin taa'u hin socho'a. Kanaaf mucaan kun akka hin ta'innaa akka malee hin ta'innaa haala kana keessa seenee jira. Sun waan biraati. Garuu gaafa mucaa kana dubbisan tasgabbaa'anii inni illee bifa tasgabbii qabuun namni dubbisu sun illee bifa tasgabbii qabuun osoo dubbisee gaariidha jedheeti amanaan. Saayikooloojikaalii mucaan kun maaltu akkana gochuu danda'e ka jedhu tilmaamuun sin rakkisu jedheeti amana. So